Shama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii bu'antuu chaanaal biyya keessaa fi alaa kan jirtan hunduma keessan nagaa waaqaa isiniif haa baay'atu jecha egaa warroonni mana kootiif haaraa taatan sabiskiraayib laayik sheer gochuun dagatinaa warri immoo haaraa hin taane immoo sheer laayikii godhaa obboloota kun isiniin jedha. Egaa biyyi magariituu bareeddu kun eessa jettu? Eessa laata? Oromiyaan akkana bareeddi. Oromiyaan otoo hin nyaatinuu kan gabbattanidha. Oromiyaan otoo hin dhugiin kan quuftanidha. Innaa kanaafiyyuu Oromiyaan kana fakkaatti hin bareeddi. Eessa biyyi kunii jechuu dandeessu? Eessa laata biyyi kun? Jimma Abbaa Jifaarii beenamee waliin bashannanna. Egaa akkas fakkaatti biyyi keenya biyya miidhagaa, biyya bareedduu, lalistuu kana otoo qabnu biyya namaarratti ho'imaa nu gubare. Egaa yoo biyyi nagaa taate dhaqnee daawwachuun nu dhibu. Kanaafiyyuu Waaqayyoon biyya keenya biyya nagaa nuuf haa godhu. Hojjetaan hojjetee bulaa. Qotee bulaan qotee bulaa. Akkasitti hojjetaniitidha kan biyya ofii keessa jiraatanii. Biyya ormaa maaliif hawwina otoo biyyi keenya Oromiyaan kana qabdu? Garuu maal dhabde biyyi keenya? Gazzaba yookiin immoo maallaqni illee garamiin dhufaa yoo hojjenne hinuma dhufaa mitiiree? Kanaafiyyuu waan bareedu. Ormi biyya keenya hawwata. Namoonni biyya biraa biyya keenya hawwatu wayi Oromiyaa jedhu. Keessummaa simachuun warra duriitti keessummaa simachuun aannan dhugee dubartii yoo taate immoo aannan dhugdee mataa ishiitti dhadhaa dibattee geggeessu. Harka duwwaayyuun geggeessanii. Han ammaa maalirree? Buna kan dhugdanii dammaan ture. Amma yoo maal ta'eree? Amma akkuma laaltanitti dhadhaa keessa dhadhaa keessa maaltu makamee gurguramaa jira Itoophiyaa keessatti, biyya keessatti. Bakka inuma jirti akka aadaa duriitti kan bulaa jiru. Oromiyaan jechuudha. Innaa kanaafiyyuu yaa Oromoo koo, yaa biyya koo lalistuu jiitu kan akka Oromiyaan argatanii diina of keessaa baasaa. Nuti garuu wal jajjabeeffannee waliin jiraachuun waliin guddachuun haa yaalnu. Kanaafiyyuu akkasiniin jedha. Egaa amma asitti immoo harroota ilaalaa. Akkoo maal jedhani footoo nu kaasaa jirtu jedhani. Innaa biyyi kun immoo eessadha? Biyyitti akkatti kunoo asirratti wofcoo mi'aan daakaa jiru. Ayyaa moo'aa Itoophiyaa. Ay Oromiyaa. Harka isheetiin kan hojjettee bultu kan biyya namaa keessaa homaa tokko hin finne. Daakkanna taanaanis mi'aan biyyuma keenyatti daakkanna. Giraa isaan gabbayee kaameeraa sodaatu warri biyya. Waynee innaa akkasii kunoo miidhagduudha Oromiyaani. Egaa hundumtuu harree mataa ofii qabateetti gabaa ofii deema. Nuti karaa daqiiqaa 5 deemuu dadhabne amma miilaan makiinaa arabaa baranne harree keenya irratti mi'aan akkasitti fedhanne karaa sa'aatii dheeraa deemna. Kinoo akkas fakkaatti. Biyyi keenya kana fakkaatti. Magariituu kana bareedduu kana. Baadiyyaa biyya koo. Eessa laata boontuun kan jirtu jechuu dandeessu? Biyyan jira. Biyya koo Oromiyaa hin olaale. Kaameeraa sodaatti. Kun madaabaraa ofiif qabatee fiigaa. Keennoo ishiin qaanfattee anaa nyaatu jalaa eessite kaameeraa jala. Na laallatu na butu laata jetteeti. Innaa kana akkasiidha. Garuu ani anan jedhu
harrootiin wal fakkaatan. Ani immoo ni bakka akkamitti harrooti adda baafachuu danda'u iddoo kanattan jedha bara. Garuu intaluma baadiyyaati mitiire gaxareettan guddadhe miti garuu immoo harree jedha amma immoo iddoo kanatti immoo eessa laata kuni? Wallaggaa. Wallagga shaambuu aanaa kombolchaa kan jedhamtu bara 2000 meeqa yoo ta'e gaariidha. Baay'ee wanta seenaa qabu kan ol keessudha boontuni. Egaa kanaanumatu waraabe kana jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Aanaa kombolchaarraa aanaa daduu kan jedhamu deemaa jirra. Otuma deemnu karaan natti tolte tananii footoo kaasati viidiyoo qarrasaati deema. Yeroo sanillee yuutuubii hin qabu ture. Amma kunoo wanti ol kaatanii wanta ol kaatanii fuudhu jedhe Oromoon miti yeroo makmaaku. Kanaafiyyuu wanna ol kaan sana ol kaataniituma fuudhu waan ta'e kinoo akkanatti miidhagdii akkanatti bareeddii isiniin jedha yaa aspaaltii ishii nuti immoo ani immoo wanni keessan jira. Kurri jedhamti biyya keenyatti kurri jedhanii waamu bajaajii keessan jira jechuudha. Innaa kanaadha miidhagduu biyya Wallaggaa. Innaa akkasiidha. Baay'ee tokko namatti tola dhugaa. Bara 2010 kuni bara 2010. Innaa baay'ee tokko namatti tola. Amma mootoon galee silaa jijjiiramni kana caala hin jira jedhee yaada. Maaliifi aspaaltii isaatiiyyuu baay'ee namatti tola garuu baay'ee tokko zimmi jedheen taa'ee yoggaan taa'usi akkana yoggaan boqonnaa qabu zimmi jedheen viidiyoo kana banadhee tanan ilaala jechuudha. Maaliifi daandii masaata yoggaanan yeroo biyya yaaddan wanta biyyaa kana yoggaa akkasitti ilaaltanii baqa wanni isin jedha. Tizzitaa ነው ይላል አማራ mitiire. Kanaafiyyuu akkasiidha. Ammas immoo koottaa galleetuma waliin bashannanna biyya keenya qabbanooftuu kana gallee daawwannaa biyya dhadhaaf dammaa. Innaa biyya waan tokko hin dhabne garuu immoo Waaqayyo nagaa nuuf haa godhu ija diinaa irraa nuuf haa qabu. Biyya keenya biyya nagaa biyya tasgabbii biyya tokkummaa nuuf haa taasisu. Waaqayyoon nama tokko ta'ee hojjetee bulu nu haa godhu. Innaa kanaafiyyuu baay'ee namatti tolan isiniin jedha obboloota koo. Innaa biyya gaarii qabna. Biyya kana otoo qabnu Finfinneenis keenyuma Finfinnee filannee kun horii maaltu jira katamaa maaltu jira yoo qorqoorroo tokko malee jedhanii warri baadiyyaa hoggaa katamaan maaliin nu caalte dhiqannaa ishiitiin malee jenna ture nutillee gisee wanni jennu jechuudha. Kanaafiyyuu qorra qabdii barjaafii qabdii bakka yoo gadi baatanii hin bareeda waan ta'eef oomoo Finfinnee ta'e yoo katamaa yoo ta'e yoo gadi baatan yookiin makiinaa qofaa argitu yookiin immoo namoota deeman laaltu yookiin immoo mana argitu jechuudha. Mana faa laala malee amma kun akkanatti magariinni kun waan bareedu isa kana argitu hin argitan biyya baadiyyaa keessatti jechuudha. Otoo nyaatiin quufu dhugaa waaqa as qilleensa kanatti akkana yoo bahan qilleensa gaarii kana yoo fudhatan bakka ijuma keessanii ilaaltanii ni quuftu jechuudha. Kanaafiyyuu baay'ee namatti tola. Baay'ee nama gammachiisan isiniin jedha. Innaa akkasiidha biyya namaatti waan kana dhabnee akkasitti ho'i nu fixee gubannee ho'aanii keenya kun akkanaadha. Qorraadha. Ni bareeda ni miidhagaa. Galata isaa maal dhabne. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ammallee nuuf haa jiraattu. Biyyi keenya ammallee kanuma caala nuuf haa miidhagdu isheenuu miidhagduudha. Innaa kanaafiyyuu kan facaafne nuuf haa margu.
kanan isiniin jedhaa waan hundumaayyuu immoo ana isheen uffata gurdii keewwattee ana silaa fuulli kiyya mul'atu ka. Dhiifama waliin. Hayi koppiraayitii akkanatti hin goone ka sagalee makiyyatu koppiraayitii natti godhaa laata. Innaa akkasiin isiniin jedha obboloota koo warri viidiyoo koo laaltanii sheer laayik otoo hin godhiin baatan adaraa keessan ishee. Adaraa keessan sheer laayikii godhaa. Innaa nu bira dhaabbadhaa Oromoo koo isiniin jedha. Kanaafiyyuu garee malee guruubii malee namaaf hin daawwattani waan ta'eef. Way I'm sorry. Nah, hamma viidiyoo biraatti walitti deemturtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.